gaafa barnoota baradhu kutaa torbaa barattootuma gara duddubbee kanaan ture. Miidhaloonni kun waa barachuu irratti abdii akkamii qaba? Seenaa hojjaa Itoophiyaa keessatti ambulaansiin iddee Arafaa deemee iddee Minaa deemee hin beeku. Yeroo takkaan gara barataa cimaatitti gara fuulduraatitti dhufuudhaaf iccitiin addaa wayii hin jira. Barataa cimaa ta'uudhaaf ammoo iccitiin addaa wayii maaltu? Jijjiiramni teekinooloojii waggaa 10 as biyya kana keessatti dhalate. Dhugumattuu aannan rakkadhaan ture. Kan kooti moo kan koomiti jechaadha. Qabxiin naaf dhufee moo natti dhufee? Naaf dhufee moo natti dhufee tan gala. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya amma kan irratti argamnu sagantaa keessummaa keenyaati. Sagantaa keessummaa keenya guyyaa har'aatiin nama gama hedduudhaan hawaasa tajaajilaa jiruu fi nama ogummaa fayyaa irratti akkasuma ammoo bakka bu'aa paarlaamaa bakka bu'aa ummataa kan ta'e Dr. Abdussamad Huseen guyyaa har'aa keessummaa keenya godhannee stuudiyoo keenyatti affeerannee jirra. Wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Dr. baga nagaan gara stuudiyoo keenya dhuftan. Baga nagaan nu eeddan. Ulfaadhaa kabajamaa isiniin jenna waamicha keenya kabajanii stuudiyoo keenyatti argamuu keessanii fi mee hawaasaan wal bara jalqaba. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Dr. Abdussamad Huseen jedhama. Ogummaadhaan haakima akkasumas barsiisee Jimmaati. Akkasumas miseensa mana maree bakka bu'oota Ummataa Itoophiyaa. Egaa Dr. Abdussamad ogeessa fayyaati bakka bu'aa ummataati. Gama kanneen hundaan hawaasa tajaajilu irratti argama. Turtiin wajjin gootan irratti waan hedduu akka nurraa barattanii fi akkasumas ammoo turtiin keenya akka isin bohaarsuu fi akka isin barsiisu abdii guddaa isinirraa qabna. Nu wajjin turtii gaarii isin jenna. Mee Dr. akka ka'umsaaf nu ta'utti mee Dr. Abdussamad iddoon dhaloota isaa iddoon haali guddina isaa maal fakkaata? Gaaffii achirraa haa eegalu. Okay. Kanan dhaladhe godina Jimmaa aanaa Gumee magaalaa Torbaatti. Barnootas achumattan eegale. Mana barumsaa edgat elementara keessatti baradhe isa booda kutaa 8 fi haga 12 mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Torbaatti baradhe achirrattis haga 12 aanuma Gumee magaalaa Torbaatti baradhe dhimma barnootaa kootiin wal qabsiisee gaafa barnoota baradhu haga kutaa 7 barattootuma gara duddubbee kanaan ture. Barattootuma fiixee duddubbara argamuun ture. Garuu haati koo ijoollummaa sabiyyummaa mana barnootaatti galee gurbaan kun fiigee eessa goof deemanaan jettee kutaa 7 irratti barsiisotuma waliin dubbattee akka kutaa 7 irra deebi'u na goosifte. Garuu gizeen haqiiqicha taa'ee ilaalu utuullee isin irra nan deebisiifnes kufuun koo waan ooluun ture kutaa 7tti. So achirraa jalqabne jechaadha barnoota. Barnoota achirraa jalqabne qaama qalbiin barnoota barachuu kutaa 7tti jalqabne. Barnoota xiyyeeffachuun achirraa jalqabe. Xiyyeeffannoo achirraa jalqabee akkuma sila sii kaase namni barnootaan fiixee dudubbaarra ture waggaa itti immoo lammaffaan beechaadha. Lammaffaa bahee gaafa lammaffaa bahuu kanallee hiriyoonni kun tutturanii hiriyoonni waliin guddanne kun hin amanan turanii hoo Abdussamad kun eessaa bee lammaffaa bee nuu gara dudubbatti beekna kan jedhu itti galanii. Qabxiin sun kan koo ta'uudhaaf fudhachuudhaaf baay'ee rakkataa turanii dhugumattuu aannan rakkadhaan ture kan kooti moo kan koomiti jechaadha. Qabxiin naaf dhufee moo natti dhufee? Naaf dhufee moo natti dhufee tan gala. Akkuma sana kutaa 7 lammaffaa bee dabarfadhe kutaa 8tti gaafan galu kutaa 8tis lammaffumaan bahee akkasumas ministirii qoramne ministirii immoo qabxii olaanaan fide jechaadha. Barattoota jiran keessaa qabxii tokkoffaan fide. Yeroo dhuma sana hoo gurbaa kana barnoonni galaa jiru jechuudha. Reef namni accept gochuu jalqabe jechaadha. Innis kutaa 9 galee. Sagalee haga 12tti sagalee ministeera tokkoffaa kutaa tokkoffaan bahee ooliidhaan lammaffaan bahee garuu sana booda haga kutaa 12tti ooliidhaan tokkoffaa baheen fite. Barnoota kutaa 10nis gaafa yeroo sana kutaa 10tti ture maatirikii. Qabxii olaanaan fide qabxii 4 fide. So qabxiin suni riikardii mana barumsa sanaatti amma wanaa jira. Akkasumas kutaa 12 irrattis qabxiin olaanaa numatti fide qabxii olaanaa sana fidnee qabxii riikardii mana barumsa sanaatti jechaadha. Akka godinaatti illee qabxii sadarkaa lammaffaa sadaffaa ture jecha qabxiin koo sun. Isa booda gaa maal baranna kan jedhu karaa adda addaatiin informationii ati qabduun waan agartuun murteessuudhaaf baay'ee rakkataa ture. Maaliif jennaan gaafa kutaa 9 10 keessattuu 12 gaafa baradhu fiiziksii kana herreega kana nan yaaladha. Dhibbaa keessaa 500 fide ture. Boonasii waliin jecha gizee bilisaan boonasii nu kennu. Fiiziksii lakkas ture.
So waahillan koo guzee kutaa preparaatorii waliin baranuu na yaadadha. Gaaffii 10 fiiziksii yoo dhufe sagaliif 10 kun Abdussamadiif qophaa'ee lolaalatu fa'aa jedhu turan jechaadha gizee qoosanudha. So barnoota kaalkuleeshiniidhaan bareedan ture dhugaa dubbachuudhaaf ekstraa beekan dubbisa ture. Kaalkuleeshiniidhaan baay'ee gadi beekan dubbisa ture. Na yaadadha yeroo sana gizee kutaa 11 baradhu fiiziksii tasa waan jaaladhuuf tasa waan hojjedhuuf kitaaba adda addaa dubbisa ture. Keessattuu kitaaba dhimma niikula fiiziksiidhaan wal qabatu yeroo hedduu nan dubbisa ture. Garuu gaafa kutaa 12 fixnee qabxii olaanaas finnee eessa galuu qabna jennee gizee murteessinu abbaan kiyya gaafa kutaa 12 nan yaadadha. Ati mucaa koo doktara ta'uu qabda naan. Haga abbaan kiyya waan sana naan jedhutti dhugaa dubbachuudhaaf an injiinara ta'uun barbaada ture. Injiinara in essence barumsuma kaalkuleeshinii qabu yookaan kompiitara saayinsii yookaan injiinaringii yookaan waan istiriimii sana yaada ture. Garuu abbaan kiyya dhufee ati ijoolleedha. Keessattuu barnoota korratti immoo haadha kootaas abbaan kiyya dhiibbaa kallattii qaba ture. Yeroo hedduu isaan leelii salaatu gaafa leelii salaatanu na kaasu. Kayitii qoodhu jedhanii sa'a 10 na kaasu. Almost kutaa 9 hanga kutaa 12 sa'a 10 irratti sa'a 9 fuulakka irratti abbaan kun na kaasa jira. Ofiifuu waan leelii ka'uuf. So ni argaa tattaaffii koo kunis ni argaa qabxii koo sanas ni argaa. Namni illee itti hima gurbaan kee jabaadha maatirikii qabxii 4 akkas fidee akkas waan itti himuuf bakka ati doktara taatanaan jedha. Ameerikaa illee deemtanaan jedha ture. Dhumarra Ameerikaa deebi'ee dheengaddan dhufe almost 8-9. So kana keessa dabarfannee dhiibbaan kan abbaa kiyyaas akka jirtu ta'e information nuti immoo qabnu irraa qoodaan nama kana tajaajiluudhaaf keessattuu immoo barsiisaan tokko dagachuu barbaadu gara akiraa deemee jira barsiisaa Yaasiin. Gaafa kutaa 10 maatirikiin qoromee dhufu akka qabxii olaanaa fiduunis ni beeka. Narratti abdii guddaa qaba. Hospitaala Jimmaa nageessee inni yeroo sana barnoota gannaa barata. Hospitaala natti agarsiisa haakimoota gaawonii adii uffatan kana. So ati doktara taatanii jedhee mataa keessa na kaa'aa ture jira yeroo sanas. So kun hundi walitti dabalamee akka istiriimii fayyaa galuun ta'e fayyaa dhufee finfinneetti baradhee waggaa dhumarra gaafa ga'u gara yuunivarsiitii Jimmaatti geeddaree intarneeshippii achitti fitee qabxii bareedan qaba ture. Qabxii barattoota yeroo sana jiran keessaa qabxii sadarkaa lammaffaarran ture. So qabxii sanaan yuunivarsiitiin Jimmaa ofumaaf naamifate. Akaadaamik istaafii sanaa ta'ee sadarkaa haakimaatti sadarkaa barsiisaatti akkasumas sadarkaa qorataatti giddugala yuunivarsiitii hospitaala Jimmaattan hojii jalqabe jechaadha. Waan gaariidha. Mee barataa cimaa ta'uudhaaf yeroo jalqabaa akkaataa jettee gara duubaatiin sadarkaan kiyya gara duubaa ture jettee gama barumsaatiin kutaa 7 gaditti yeroo takkaan gara barataa cimaatitti gara fuulduraatitti dhufuudhaaf iccitiin addaa wayii hin jira. Barataa cimaa ta'uudhaaf ammoo iccitiin addaa wayii maaltu jira? Anis yeroo baradhu barattoonni gara fuulduraa jiranii barattoota makaanii waliin oolanii barattoota makaanii waliin taphatanii garuu iccitiin addaa wayii maa inni barataa cimaa ta'uudhaaf iccitiin addaa wayii jira? Wanni natti himte har'a. Amma gaafa kutaa 7 sanatti dudubbitti hambifamu hiriyoonni koo kutaa 8 turani. Inni fuulaa fuulatti wal argina. Kutaan 8 fuuldura jira kutaan 7 gara kana jira. So yeroo sana bakka xiiqitti hangale. Jechuun silaatuun jabaadhee baradhee tuun jabaadhee dubbisee silaa jaruma wajjin kutaa 8 taa'aa jedhu malee an tokkoffaas lammaffaas sadaffaas nan ba'a jedhee yaadne dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu xiiqiin sun keessa dhalatee jechaadha. Nan xiiqeeffadhee dubbisee gizeen dubbisu naa galuu jalqabe. Timirtii hundi jedhamu kun kanaadha jechuun jalqabe. Awwoo biraan si'aa jira. Tokko fa'aa maalan si'aa ture kanaan dura. Namni kun barumsa waa hojjetu barumsaan collee ta'e kuni uuma gaara kennamu fanatti fakkaata ture sammuu ijoollumaatiin. Namni hundi ka'ee akka ambiyummaa namaa kennamu kan jechaadha. Namni hundi ka'ee barataa cimaa ta'uu hin danda'u kan jedhamu qaba ture of keessatti. Yaa sabiyyummaatu jira maaltu jira. እንደዛ ጊዜ ኩታ 7 yeroo sana taa'ee ilaalu barumsa jechuun kanuma daadheeni itti fufuun jalqabe jechaadha. Anillee barataa cimaa ta'uu hin danda'edha. Eegaa itti fufuun jalqabe garuu cimaa ta'uu koo immoo amma lammaffaa bootti immoo quban qaban. Barsiisuma natti hime malee an quban qabu cimaa ta'uu immoo hojjetaa. Anaa sana hojjechuun bakka barnoonni kanaa daadheeni jechuu malee tokkoffaas lammaffaas cimaa nan taas jedheen turre. So akkas ta'e jechaadha. Gizee lammaffaa bahu okay yoo xiqqaate lammaffatti kan eegsisuun qabeedee qochuu jalqabe jechaadha. Qabxiin duraarra fidee qabxii baay'ee dabalee immoo gaafa semestira dhumaarratti jedha waggaa dhumaarratti. So kanuma waan itti fufi bakka so wanti biraa hin jiru garuu inni guddaan tokko xiiqeeffachuudha.
xiqqeeffachuudha. Lammaffaan meentaalitiin yookaan ilaalchi gaafa kutaa torba jiruu fi gaafa kutaa sagal jiru adda jechaadha. Kutaa torbatti immoo barsiisaan itti kennu dubbisaa, kitaaba mun dubbisaa. Gaafa kutaa sagal 10 preparaatorii gaafa galee extra curricular kitaaba adda addaan dubbisa. Yeroo sanatti waa beekuu barnoota barbaaduu beekumsa barbaaduu hunda keessa dhalate jechaadha. So sana keessatti wanti barbaachisu kan keessattuu namootiin ijoolleewwan keenya gara high school keessa jiranii tokkoffaa yeroo fi sirriitti fayyadamudha. Yeroo fi jechuun mana barumsaa keessattis waan barsiisaan barsiisu qalbiifatanii barachuudha. Waan barsiisaan immoo barsiisaan baay'ee waa hunda siin barsiisu. Waan barsiisaan irraa hanqatuma sirriitti guuttata. Kutaa 12 gaafa baradhu simistira tokkoon barsiisaa fiiziksii malee baradhe. Garuu sun anarratti dhiibbaa hin goone barsiisaa malee barachuun. Maaliif sagalitti 10tti 11tti fiiziksii qajeelootti waan naagalee jiruuf fireemworkiin waan bareechee naagalee kutaa 12 gaafa galu barsiisaan ni dhibe. Inuma dhibe barsiisaan qaxaruudha. Qaxaruudha waan dhibeef an ofumaaf hin dubbise jechaadha. Simistira lammaffaa dhufee gaafa dhufu ani almost kutaa 12 dubbisee hojjedhee kitaaba adda addaatti ilaalee understanding isa bal'ifadheen isa eegee so wanti barsiisaan nama barsiisu akkuma jirutti ta'ee beekumsa kana ofii barbaaduu murteessaadha. Gaafa illee mana barumsaa yuunivarsiitii fayyaa illee gaafa seennu fayyaa kana keessatti achittis qabxii olaanaa qaba. Waggootii 3-4 qabxii 3.85 giddu galeessaan 3.9 waan akkasiin fidaan fitte wannoo jedhee so sana hunda kana keessatti kan kutaa torbaa kan high schoolii fi kan yuunivarsiitii gaafa walitti fiddee ilaaltu kan barataa cimaa si godhu ofumaa keeti. Dr. Abdussamad kutaa torba irra deebi'uu isaatii fi ijoolleen inni waliin barataa ture boodatti hafuunsaa ijoollee san biraa boodatti hafuunsaa xiiqii keessa sagalche. Kanaaf xiiqeeffatee ka'ee qabxii san fide jechuudha. Yeroo garii kufuun illee carraa daftee fuulduratti deemuu si uumuu danda'a. Kanaafuu kufaatiin kufanii achitti hafuudha malee kufuun carraa ta'uu danda'a. Dubbiin akkuma konkolaataati. Konkolaataa gaafa kaaftu. Strap gootee gaara dubbetti strap gootee gara fuulduraa deemta. Jireenya keessatti illee akkasi. Namni boolla bal'aa guddaa wayii utaaluu barbaade jalqaba duubatti deebi'a. Duubatti deebi'a. Kuni jireenyuma ilma namaa keessattuu namni ilmi namaa lafumaa ka'ee uuma hundaan milkaa'uu hin danda'u. Sana milkeessuu keessatti qormaatilee hedduutu jira. Qormaata xiqqootu jira. Qormaata giddu galeessaatu jira. Qormaatilee guddaatu jira. Qormaata hundaafate dubbeetti hin deemtu. Qormaata tokko you have to face. Qormaata tokko dhaabattee dhumatti loltee dabarfatta. Jireenya keessatti. Qormaanni babal'aan immoo dubbeetti deemte. Dubbeetti retreat gootee kaatee dabarfatte jechaadha. So amma inni kan kootii yeroo sana akka ture haati kiyya akkasii hagootu malee ani bakka anaa noormaalii ture yeroo sana kufuun. Garuu hin xiqqeeffattaa hin laaltaa. Kufaatii san carratti jijjiirte. Carratti jijjiirtaa. Isa booda maal ta'a konsistansii qaba ture kan koo. Fakkeenyaaf amma barattoonni tokko amma 6 tokkoffaa baanii tokko amma 8 tokkoffaa baanii gaafa 9 seenan fanii immoo 20ffaa bahu. 10tti immoo dhufee 30ffaa bahu. Preparaatorii gaafa galan amma hiriyoota akkasiillee qaba ture jechaadha. So inni guddaan hojii gaafa hojjettu hojiin hojjettu suni guddataa deemuu qaba. Hangaafa torbatti lammaffaan bahee isa booda tokkoffaa dhumaan fixe haga kutaa 12tti. Almost haga meedikaal haga barumsa fayyaa bira fidutti sadarkaa keessaa fixe tokkoffaa lammaffaa fixe jechaadha. So akkasuma koole even gaafa yuunivarsiitii Jimmaatti illee sirna bulchiinsa fayyaatiin sadarkaa gargaara piroofeesaraatti fixee jira. Sana keessattis illee qabxii olaanaa fide jechaadha. Ituma hojuma keessatti hawaasumma tajaajila qabxii olaanaa fidne. So summaa inni waan ati jalqaba bu'uureeffatte xiiqiin jalqaba keessatti uumamu. Xiiqii uumamu sana keessaa immoo barmaatilee ati immoo of keetii qabaatu jira. Konsistansii isa jedhan sana. Konsistansii sanaan sadarkaa kanaan haga dhumaatti waa deegoo qabdu gahuu ni dandeessa jechaadha. Maashaallah. Waan gaariidha. Dr. Abdussamad gama fayyaatiin hawaasa tajaajiluu achirraa eegalee yuunivarsiitii Jimmaa irraa yuunivarsiitii itti barate hawaasuma keessatti barate tajaajiluu irraa eegalee jechuudha. Hawaasamtu akka sirraa qaba. Hawaasamtu si barsiisee yuunivarsiitiin si barsiisee achuma tajaajiluu irratti argamtaa gammaallee
Mee duubatti deebi'ee yeroo koronaa sii kaasaa Dr. Abdussamad yeroo koronaa sanii hubannoo hawaasaa kennuu fi gama raadiyootiin hubannoo hawaasaa kennuu irratti ture doktoroota fayyaa biroo waliin ta'ee akkasuma immoo akkuma ati naaf kaaste yuunivarsiitii Jimmaa barsiisuu irratti argamta. Mee kanaan wal qabatee waan naa kaastu jira yeroo koronaa hawaasa tajaajilaa turtan sanii wal qabatee illee. Dhugaadha yeroo koronaan biyya keenya keessatti dhalatu nutis walitti dhufnee yaaddoon akka uummataatti ture yaaddoon akka hawaasaatti ture akkamii waan kana deebisuu dandeenya akka jedhu ministeera fayyaa waliin taanee biiroo fayyaa oromiyaa waliin taanee hoggansa yuunivarsiitii Jimmaa waliin taanee teenyee marii adda addaa gaggeessee jira. Marii sana keessaan dhaabbanni hundaa'u akka qabu irratti walii galamee dhaabbanni tokko hundaa'e jechaadha. Giddugaleessa hatattamaa yuunivarsiitii Jimmaa yookaan Jimmaa Emergency Operation Center kan jedhu dhaabbatee waan kana keessa dhaabuu keessatti qaamonni adda addaan gahee adda addaa qabu. Sana keessatti gaafa giddugalli kun hundaa'u giddugalli kun dhibee vaayirasii koronaa to'achuu namooti dhukkuba kana dhukkubsatan adda baasanii yaalu sadarkaa adda addaatti immoo akka dhukkubni kun immoo hawaasa keenya muunee immoo sadarkaa barnoota adda addaa kennuu hawaasummaan akka adda hin jenne gochuu fi kan kana fakkaataniin irratti kan hundaa'ee giddugala kibba lixa Itoophiyaatiif seentariin sun hundeessine. Giddugalli sun hakiimoota adda addaatu keessatti hirmaate hoggansa adda addaatu keessatti hirmaate keessatti hoggansi yuunivarsiitii Jimmaa baay'ee keessatti hirmaate hoggansi godina yeroo sana hoggansi magaalaa yeroo sana baay'ee irratti hirmaatanii dokumentiin barraa'ee biiroon sun hundaa'e jechaadha. Keessattuu biiroo kana hundeessuu keessatti giddugala kana hundeessuu keessatti namni Profeesar Ahmad jedhamu amma itti gaafatamaa giddugala fayyaa yuunivarsiitii Jimmaa ni gahee guddaa qaba. Yeroo sana dhiyeenyaan waan hin beekuuf hunda keenya walitti nu qabee sodaan yeroo sana ture. Sodaan kunillee nutis illee ogeessa taanus akka ilma namaallee sodaa guddaa qabna ture jechaadha. Sodaa sana akka nu keessaa bahu akka hawaasa tajaajiluu qabna. Yoollee rakkinni dhalatee nuti hawaasa dura akka of kennuu qabna. Kan irratti kallattii nu kennee nus kallattii sana fudhannee giddugala sana keessatti dipaartimentii adda addaatu jira. Dipaartimentii adda addaa sana keessaa tokko dipaartimentii tokko alatti hoggana ture jechuudha. Dipaartimentiin suni dipaartimentii risk communication and community engagement kan jedhan dhimma riskiiwwan yookaan balaawwan adda addaa hawaasa sirriitti barsiisuu waa'ee koronaa qabachiisuu waan koronaan fiduu danda'u akka koronaatti dhufuu danda'u barsiisuu yoo koronaa immoo amala soofti shakkinee wayii sadeemne akka yaalamu kan godhuu fi hojiiwwan bal'aa hojjetaa turre sana qofatu hin ta'in gara kibba lixaa deemnee kallattii hoggansi godina yeroo sana nu kenneen fi kallattii gara hodhiitti nu kenname irraan kaanee kooshaa innaan iddee hidhaan haaromsaa guddaatti ijaaramaa jiru achitti yoo xiqqaate hojjettoota gara 5,000 ol qaba. Warri sun warra xaaliyaanota kana warra yeroo sana xaaliyaaniin dhukkuba koronaatiin baay'ee miidhamtee turte. Hojjettoonni naannoo sana jiran dhiifnee deemnedanii hojiin sun rakkoo keessa galu jennaan anaaf Profeesar Ahmad yuunivarsiitii Jimmaarraa ergamee deemnee hawaasa sana tasgabbeessinee kibba lixa keessa yoo xiqqaate Jimmaarraa gara kiiloomeetira 250 achi deemnee achitti hojjettoota hawaasa sana tasgabbeessinee ofiis oollee bullee hojiin sun akka itti fufu goonee akkasumas deeggarsa adda addaa kiliinika jirri qaban biratti giddugala dhibeen itti yaalamu giddugala namni shakkii qabu immoo itti adda bahu fi yoo xiqqaate kittibaata yookaan talaallii koronaa namootii 5,000 kanaa yeroo 2-3 oliif kenninee waggaa 2-3 keessatti hojii adda addaa hojjetaa ture. Sunis guddina biyya keenyaa ariifachiisuu keessatti gahee olaanaa qabachaadha. Hidhaan haaromsaa sun amma yoo hunda gongorree hidhaan haaromsaa sun gara parsantii 70-80 bira gahee jira. Abbaa ittaansee hidhaan haaromsaa guddaadha jechaadha. Sana keessatti tajaajila guddaa goonee jirra. Fi sanuma kana keessa dabarsine jechaadha dhimma koronaatiin wal qabatee. Waan gaariidha. Mee achi dura gaafiin Dr. Abdussamadiif dhiyeessuu barbaadu. Dr. Abdussamad gama ogummaa isaatiin gama ogummaa fayyaatiin hawaasa musliimaatis tajaajilaa ture. Tajaajilli irrattis argama. San keessa hujjaajota Itoophiyaa warra hajjiidhaaf gara Saa'udii deeman gama ogeeyya fayyaa qindeessuudhaan haga Saa'ud Arabiyaa deemee hujjaajota waliin achitti haala fayyaa isaanii tajaajila kennaa ture. Mee waan sanii wal qabsiistee waan na kaastuu qabdaa Dr. Waa lama laaluun baay'ee murteessaadha. Uummanni keenya uummanni Islaamaa qaama Itoophiyaa kanaati. Gaafa hajjiidhaaf birrii isaa walitti qabatee gara Saa'udiitti gaafa deemu tajaajila isa fakkaatu argachuun dirqama jechaadha. Tajaajila isa fakkaatu kana argachuudhaaf tajaajila adda addaatu jira. Tajaajila sana keessaa tokko tajaajila fayyaati. Tajaajila fayyaa sana argachuu keessaa waan fayyaa sana tajaajila fayyaa sana kennuu barbaachisu keessaa
wanti murteessaa wanti sadii murteessaadha. Tokkoffaa iddoo tajaajilli itti kennamudha. Lammaffaa qodaa tajaajila sana ittiin tajaajilu hundeessuudha. Sadaffaan qoricha. Akkuma beekamu qorichi biyya sanatti Saawud Arabiyaatti baay'ee qaaliidha. Yoo hojjaajin tokko qoricha achii bindee yaalla jettee gatiin isaa baay'ee ol kaa'adha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafuu maal goonee biyyi keenya Itoophiyaan qorichaaf mootummaan Itoophiyaa qorichaaf karaa adda addaatiin bajata isaanii gargaara. Kanaafuu qorichi Itoophiyaa galuu rakkasa jechaadha. Maaliif rakkasa ta'e mootummaan daayirektirii bajata qorichaa bahuu irratti sabsidii yookaan gargaarsa waan godhuuf. So maal yaadnee waggaa tokko dura maal yaadnee qorichi kun yoo xiqqaate Itoophiyaa deemuu qaba. Qorichi deemu kun uummata keenya tajaajila. Qaamni immoo achi dhaqee hajjii godhu kun hajjii godhu malee lammiilee keenya kan jedhu qaamolee adda addaa amansiifnee warra majlisaallee amansiifnee jarri sirriitti hubatanii liistii qopheessinee qorichi Itoophiyaa akka bitamu goone jechaadha. Asii bitamee achi dhaqu. Sana saayibantii isaa dhugaa dubbachuudhaaf aluma fudhatee liistii sana qopheessinee hooggantoota naannoo qorichaa jiran danuu isaanii jiraatti waliin hojjenna. Jaras hin dubbachiifne hin amansiifne jarri siin fudhatanii akkuma sila siin jedhe lammiin asii kee Saawudii hajjii dhaqu kun lammii Itoophiyaati. Kanaafuu tajaajila qoricha kanarraa tajaajila mootummaa Itoophiyaa qoricha kana sabsidii godhu yookaan dorgomaa kan horaa argachuu qabu. Kanaafuu qorichi kun deemuu qabu kan jedhutti walii gallee liistii qopheessinee yoo xiqqaate aayitamii 100 ol qoricha aayitamii yookaan gosa adda addaa 100 ol yeroo adda addaatti gara kiiloogiraama 850 qoricha akka bitamu goone jechaadha. Akka bitamu gizee goonu qorichi kun kan deemu piroosesii adda addaa keessa dabarfata. Sana keessaa tokko gara eerpoortiitiin dabarfata. Gara eerpoortiitiin gumruuka keessaa dabarfata. Warra gumruukaa obboloonni keenya warra gumruukaa keessa jiran jara dubbisuudhaan xalee adda addaa ministeera fayyaadhaan barreessuudhaan yeroo jalqabaatiif seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif qorichi Itoophiyaa deemee akka hojjaajota keenya akka yaalu kan godhan jechaadha. Sana keessatti qaamolee adda addaa nu gargaaranii jiru. An fuulduratti biyya assaayimentii kana fudhee hojjedhu malee majlisni qoricha sana bituudhaan nu gargaaree jira. Guutumaan guutuutti bajeta isaa gadi danda'ee qorichi dhiyeessi federaalaaf kan finfinnee baay'ee nu gargaaree jira. Ministeerri fayyaa nu gargaaree jira. Xalee adda addaa nu barreessuudhaan gumruukni baay'ee nu gargaaraa jira. Obboloowwan keenya warra hooggantoota jiran keessattuu gumruuka eerpoortii warra jiran baay'ee nu gargaaranii jiru. Jara wajjin waliin dubbannee jara ibsinee fi jarris itti amananii qorichi kun bahee akka Saawudii deemee uummata keenya hojjaaja kana qoricha dhabiinsa tokkoon malee akka uummata keenya tajaajiluuf hojii guddaa hojjennee jira jechaadha. Kun eegii seenaan hajjii biyya keenya keessa jalqabame yeroo jalqabaatiif kun ta'e jechaadha. Yeroo hedduu akkuma beektu musliimni kun biyya kana keessatti akkamitti of ilaala akka keessummaatti of ilaala. Jijjiirama waggaa jaha dhufe keessaa immoo keessummaa dhiiseera yoo xiqqaate. Keessummaa dhiiseera. Mootummaan amma dhufes islaama kallattii adda addaatti gargaarsa adda addaa mirga isaa akka inni fayyadamu godhaa jira jechaadha. Gargaarsa tun ta'e. So garuu immoo maaltu immoo jira carraa maaliitu jira jedhu immoo sirriitti argamaan ture. Nutti butannee dubbachiifnee yeroo jalqabaatiif qorichi kun akka gara sana deemuu goonee jira. Qoricha sana geessinee gara gumruuka Madiinaatiin qorichi sun guutuun akka bahu goonee kiliinikaa hojjaajotaaf Makkaaf Madiinatti hundeeffamee fi Minaarratti hundeeffamee qorichi sun akka galu goonee hojjaajonni keenya qorichi tokko hin dhibiin qoricha akka argatan goonee jira jechaadha. Hojjaajota Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in iddoo hojjaajota warra Somaaliilaandis akka Soomaaliyaallee qorichuu kana ilaalee gargaaraa ture jechaadha. So Itoophiyaan biyya guddaadha. Islaamni Itoophiyaa guddaadha. So waan Islaama fakkaatu hojjechuu danda'ee jira jechaadha. Kana keessatti ani akka tiimicha keessatti qindeessaa tiimii isaatii ta'anii hojjennee so inni lammaffaa wanti nu hojjenne seenaa hojjaaja Itoophiyaa keessatti ambulaansiin iddoo Arafaa deemee iddoo Minaa deemee hin beeku. Waan hin deemneef laayisensii waan hin qabneef dhoowwaadha yoo laayisensii hin qaban. Kiliinikoonni naannoo sanaa hojjaaja Itoophiyaatiif. Hojjaaja Itoophiyaatiif. Yoo laayisensiin ambulaansiin jiraanne ambulaansii barbaadu yoo qabaatte siin eeyyaman. Lammaffaan kiliinika adda addaa bannee ture achi keessatti. Minaatti kiliinika lama bannee Arafaatti kiliinika lama bannee kan Makkaaf kan Madiinaa laayisensii qaban rakkoo hin qabu. Rakkoo ka ture kan Minaaf kan Arafaatii fi ambulaansii kana jechaadha. Yoo xiqqaate ambulaansii afuriif faqaada baasifnee laayisensii Minaaf Arafaatti laayisensii baasifnee tajaajilli fayyaa guutumaan guutuutti akka argamu goonee jira jechaadha. Kunillee kan jalqabaati. Kanarratti hundaa'uudhaan qaamni waan kana qindeessu keessattuu majlisni federaalaa beekamtii guddaa nu kennee jira jechaadha. Akka dhuunfaattis akka gareettis jechaadha. Kana goonee jirra. Kana keessatti waa adda addaa keessa dabarfannee jirra jechaadha. Hagara nuti agarsiisee itti of hin qabin
uummata keenya tajaajiluudhaaf anis waan tajaajileef illee gammachuu guddaa qabachuu barbaadetan. Waan gaariidha Doktor. Seenaa takka yaadadhe atillee ilma Jimmaa ta'uu, ilma Abbaa Jifaar, ilma zaree Abbaa Jifaar ta'uu kee waliini. Duubatti deebi'ee seenaa Abbaa Jifaar gocha ammaa kanarraa waa yaadadhe. Akkuma beekamu Abbaan Jifaar mootiin Islaamaa Abbaa Jifaari Saa'udii keessatti bakka hujjaajonni qubatan osoo ofii isaaniitii hajjiin dhaqiin asii achitti ijaaran qabeenya isaaniitiin qabeenya Saa'udiitiin osoo hin ta'in qabeenya isaaniitiin seenaa addaan hin baafanne waan dhagahe tokko immoo muka Jimmaatiin muka Itoophiyaatiin muka biyya kana keessa jiruun achitti Abbaan Jifaar asii meeshaa fe'anii achirratti bakkee qubsuma hujjaajotaa ijaaran kan jedhus jira. Isini tajaajila hawaasaaf oolu tajaajila fayyaa Saa'udiin laayisensii qofa isinii kennite malee asii feetanii meeshaa fayyaa qoricha fayyaa asii feetanii achitti hawaasa tajaajiluun seenaa san deebisuudha. Isini qoricha feetan Abbaan Jifaar ammoo waan mana kana ittiin ijaaran asii achitti fe'anii qabeenya isaanii fe'anii hujjaajaaf bakka qubatan ijaaran seenaa kana deebise seenaa kana ni yaadachiise jechuu barbaadeeti gochi keessan suni waan gaariidha. Hedduu maqaa hawaasa Islaamaatiin maqaa hordoftoota keenyaatiinis waan kana yaaddanii waan kana godhuu keessaniif hedduu ulfaadha hedduu galatooma isin jechuu barbaada. Yeroo hajjii hujjaajota gama Saudi Arabiyaa deeman kaddamu irratti yookaan immoo fayyaa isaanii to'achuu irratti mudannoo addaa wahii naaf kaastee turte. Mee mudannoo sanii irra deebitee hawaasa keenyaaf? Mudannoon suni hujjaaja tokko turanii hujjaaja baay'ee beekamaadha. Rabbi rahmata isaaniif haa godhu biyyatti deebi'anii lubbuun darbee. Hujjaajni suni namallee akhlaaqa qabu nama islaamummaa fuularraa dubbifamu. Anillee kanaan dura achitti argeen beeku achumatti argee nama jaallattu. Dhukkuba laphee qabu dhukkuba onnee qabu dhukkuba onneen kuni maashinii onneetti gaxxaramtu jirti isii laphee irra kaa'ataniitu kan hajjii dhufanii hajjii yeroo 23ffaa akka ta'e kan kaasanii. Utuma kiliinika nuti hundeessine yaalaman utuma deddeebi'anu guyyaa gara Miinaa deemuudha. Sagantaa hajjii raawwachuudha. Guyyaa takka gaafa nu bira dhufanii akka sodaa qaban akka hajjii irraa hin hafne sodaa qaban nutti himanii utumallee hajjii kana godhee qe'eetu lubbuun na darbee kan jedhan nu kaasanii garaa nu barreessanii. Utuma haasaa nu haasa'anu nu biratti kufanii gizee kufanu gizee dhahannaa onnee jara laallu isaanii laallu baay'ee ol kaa'aadha. Yoo xiqqaate kan nama noormaaliirra parsantii 100 dabaledha. Yeroo sana rifannee tiimii keenya waamannee oksijiinii gara tiimii keenyaatiin qindeessinee oksijiiniin afaan isaaniitiin akka kennamu goone afaan isaaniitiin akka kennamu goone dhahannaan laphee deebii waan dandeenyeef laphee isaaniirra dhiibbaa adda addaa isa puush jedhan sana hojjennee fi dhiibbaa irra hojjennee booda marfee tokko lapheerra akka kennamu goonee lapheerra marfee kennee fi xiqqoo lubbuutti deebi'uu bira geesse dhumarraa ambulaansiidhaan gara hospitaala Saawudii kan jiru hospitaala guddaatti erginee achitti haakimoota Saawudiidhaan teenyee waan isaan irra gahanii fi waan nu gooneef itti himnee dhugaa dubbachuudhaaf jirus yeroo sana gammachuu guddaa akkatti dhaga'amu godhee haakimoonni nu ibsanii ituu eessattuu ta'e asittuu nuti waan isin hojjettan caala gochuu hin dandeenyu waa bareeda gootan jedhanii haakimoonni Itoophiyaaf akka baay'ee nu galateeffatanii faayinaalii ispeeshaalistiin laphee qofti hojjetu dhufee ilaalee dhahannaan laphee isaanii parsantii 10 ammaan booda yoo laphee isaanii bannee maashinicha keessaa baafne lubbuun waan dabarfatuuf ni du'u kan jedhu nu kaasee nus illee garaa kutachuu dhiifnee hospitaala biraatti dabarsinee ilaallee haakimiinni hospitaala laphee qofa hospitaalli suni hospitaalli onnee kun ilaalee innis gara kutaa ICU jennaan yookaan dhukkubsataan gaafa sadarkaa dhumaa ragootti galu. Abdiin irraa murame acha galuuti dooktara kana caalaa gargaaruu hin dandeenyu. Nutis hooma isin kiliinika xiqqoo sana keessatti gootan qofa goonaa waa ta'u gochuu hin dandeenyu jennuu kaasanii nutis achumatti galchinee nama goonee fi nama ramannee tuma garaan nu diduu gallee garuu kan si ajaa'ibu namni kun ni du'a jedhamee haakimni irratti walii galee nullee azzannee dhiifnee kutaa sanatti mee achumatti haduu jennee keenyee dhufnee guyyaatti aanu hin ka'e guyyaatti aanu ka'ee akka keenyaa bilbilamee anillee amanuun dadhabee isa booda hoogganaan tiimii isa yaaluu naa bilbilee qaalichi kee ka'anii jiru nuti kun nuyi ta'amura guddaadha kan jennuu kaase. Anis illee amanuu dadhabee dhumarraa ambulaansii erginee fi fuunee hajjii isaan gaafa nu biratti kufuu ka'an tu hajjii kana godhee illee tuunduu jedhanii isaanii kana jedhee kee kufanii hajjii isaanii jetan sanas ambulaansii erginee hospitaala baasifnee gaafa hajjii arafaarra ture arafaa fichisiifnee arafaa dhaabbachiifnee sadarkaa kanaan hajjii godhanii
dhumarraa biyyatti deebi'anii kan sagantaa hajjii hundee xumuranii nagaa ta'anii biyyatti eegalan booda guyyaa 10-15 booda kan lubbuun dabarfatee fayyaa keessatti wanta akkasii yeroo hedduun hin muudanne dhugaa dubbachuudhaaf. Namni kun gaafa kilinika keenya baafnee baadhannee dabnu liiftii keessa galchine. Liiftiin tokkoffaarra 13ffaarra fudhatee deeme. Kana hunda oksijiniin afaaniin kennamaaf jechaadha isaanii dhugaa dubbachuudhaaf. Ogeessonni fayyaa waan kana keessatti hirmaatan hundinuu galata guddaa qabu rabbiin jazaa jaraa khiriidhaaf adeemsisuu fi hojiiwwan adda addaa kana keessa ture kun nama hedduullee gaafadheen ture hiriyoota koos wanta akkasii qunnamee qaba jira jedhee biyyattuu gaafadheen ture kun baay'ee xiqqaadha kan jennu kaasan jecha namni sadarkaa kanaan gahee kan dhahannaa laphee isaa yookaan dhiigni laphee dhahachuusaa parsantii 10 injection fraction 10 kate lubbuutti deebi'ee sadarkaa kanaafuu kan jedhu hundi dinqisiifatee hakimuun soorii dinqisiifatanii misbahaa kennanii fi akkasiin mudannoo fayyaa akkasii kan mudanne egaa isaanis dhumarra biyyatti dhufanii galanii maatiidhaan wal arganii sagantaa adda addaa qopheeffatanii wasiyyaa dhaammatanii gaafa gara fuula rabbi deemuun qaqqabee bara gara sanatti akkas ta'an jechaadha. Namni kun Haji Mahammad Kombolchaa jedhamu warra Kombolchaa warra Wallooti. Rabbi rahmataa godhu jechuun barbaada. Maashaallah wallaahi mudannoo addaati nama irraa sabbaranii ICU galchanii irraa abdii irraa muratanii rabbi ruuhitti deebisee dhahannaa onnee isaanii bakka itti deebisee akka sirna hajjii san godhan isaan dandeessisuuni kuni mudannoo addaati waan barumsas ta'u rabbi irraa abdiin murachuu dhabuu fi isaan abdiin isaan rabbi irraa qaban hajjii san godhuudhaaf fedhiin isaan qabanii onnee san itti deebisee mudannoo addaati. Egaa hordoftoota keenya turtiin keenya akkuma itti fufetti jira. Doktor mee gama turtii ogummaa fayyaa keessaa achi baanee tajaajila hawaasaa gama itti aanuun godhaa jirtan gama miseensummaa paarlaamaa bakka bu'ummaa hawaasaatti achi ceena. Mee jalqaba bakka bu'ummaa hawaasaatii fi miseensa paarlaamaa ta'uun kun yaadni isaa eessarraa bulqee akkamitti eegale? Dhugaa dubbachuudhaaf hawaasa kana tajaajiluu akkuma sila kallattii adda addaatiin sii kaase hawaasa kana tajaajiluu nan jaalladha. Hawaasa wanti hojjechuu nan barbaada. Kallattii danda'amuun immoo hawaasa kanaaf waa buusuudhaaf kallattii adda addaa dhamaa ture jechaadha. Qaamoliin adda addaa mootummaanis paartiin biyya bulchuus dhamaatii dhuma keenya kallattii adda addaatiin ilaalee affeerraa nu taasisee affeerraa sanaanis silumaa hawaasa tajaajilaa jirra silumaa uummata tajaajilaa jirra. Yoommoo gara mootummaa keessa barchineen paawar taanee hawaasa keenya bal'aa hawaasa Oromoo, hawaasa Muslimaa, hawaasa Itoophiyaa sirrii tajaajiluu dandeenya kan jedhu obbolootadhaan waan bareechee waan margenneef affeerraa nu godhameef sanarratti hundoofnee bakka bu'aa hawaasaa taane jechaadha. Hawaasnis sagalee tokkoon nu filatee kanaan duratti nuti miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa ta'een hawaasa waan adda addaa hojjetaa turre. Akka fakkeenyaaf si kaasuudhaaf ituun ani mana barumsaa miseensummaa dhatuun ani kaadhimamiin waggaa 2 dura yuunivarsiitii Jimmaa waliin ta'uun kompiitara 15 barbaacha kootiin fedhii kootiin mana barumsaatti biradhiisan mana barumsaa Itoophiyaa sadarkaa 2ffaa ittiif geesseen ture jechaadha. Kun dhimma miseensummaatiin dhimma kaadhimamummaatiin dura kan waan kana hojjenne jechaadha. Kallattii adda addaatiinis yeroo koovidii alas kallattii adda addaa hawaasa keenya tajaajilaa turre. Mootummaan kun mootummaa jijjiiramaa eegii dhufee namooti barnootaan gahaa ta'an dargaggoota hin fakkeenyummaa qaban kallattii adda addaatiin ilaalee affeerraa nu godhameen affeerraa sana fudhannee mootummaa keenya wajjin hojii adda addaa hojjetaa jira jechaadha. Kanuma ka'umsiisaa. Inshallah waan gaariidha Doktor. Hojiiwwan hawaasa keessatti hojjetamaa jiranii fi hojiiwwan hojjetamanii maal fakkaatame Doktor? Egaa nuti gara bakka bu'ummaatti dhufne hojiiwwan bajeta mootummaatiin hojjetaman hojiiwwan adda addaatu jiru. Hojii sana kallattii adda addaatiin akka hawaasa keenya hojjetamu dhiibbaa adda addaa ni goona gaaffii ni dhiyeessina. Gaaffii adda addaa qaama laallatu ministeerota adda addaatiif keessattuu gaaffii federaalaatiin wal qabate ministeerota adda addaatiif akkasumas kabajamoonni ministeera keenyaa gaafa carraa adda addaa arganuus ni dhiyeessina. Suni kallattii qabate kallattii adda addaatiin yeroo adda addaatti deebii argataa jira jechaadha. Akka dhuunfaatti immoo kallattii adda addaa hojiiwwan hojjetaa jiru. Akka fakkeenyaatti yoo ilaalle hojii barnootaa keessatti hojii bal'aa hojjechuudhaaf ni yaalla. Faawundeeshinii yookaan orgaanaayizeshinii adda addaa akka uumamu orgaanaayizeshiniin gamtaa barattoota shanan gibee ijoolleen keenya jechuun dhaaban sana jara gorsuudhaan
faawundeeshinii kakaa ilma nabbaa shifar keessatti illee ambaasaadara jiraate amma jara gargaaruu jara koorsii irratti hojii adda addaa hojjenna. Jarris barnoota irratti hawaasummaa irratti akka hojjetan. Kanaan ala laayibiriiwwan adda addaa akka dhaabbatan goonee jira jechuudha. Keessattuu qaamolee adda addaa wajjin taanee qaamolee adda addaa yuunivarsiitii Jimmaa wajjin barnoota godina Jimmaa warra kaamara edukeeshinii Itoophiyaa waliin taanee barnoonni murteessaa waan ta'eef jara kana qunnamnee yoo xiqqaate godina Jimmaa fi magaalaa Jimmaa keessatti giddugala laayibireerii dijitaalawaa akka ta'e naannoo 9tti dhaabnee jira jechuudha. Yoo xiqqaate koompitara 500 ol kan ta'e walitti hubannoo jennee karaa baay'ee ammayyaawaa ta'e dijitaal laayibireerii 9 magaalaa Jimmaa fi godina Jimmaatti dhaabnee jira. Muuxannoo kanarraa ka'uudhaan obboleewwan keenya tokko nus jara gorsuudhaan akka jara hojjetan gochuudhaan kallattii adda addaatiin akka Booranaatti haga Harargeedhaa haga Booranaatti wanti kun akka hojjetamu taasifnee jira. So kun dhimma barnootaatiin wal qabatee yeroo adda addaa hojjetaa ture jechuudha. Hawaasa nu filate birattis illee dijitaal laayibireerii 9 keessaa tokko hawaasa nu filate tokko bira jira. Kana qofatu hin ta'in kallattii adda addaatiin dargaggoota gorsuu dargaggoonni kana barnoota akka dhufan gochuu irratti hojiiwwan adda addaa hojjetaan ture. Inni lammaffaa waa'ee dhimma fayyaatiin wal qabatee jirudha. Dhimma fayyaatiin wal qabatee jiru dhiyeenya kana biyya Ameerikaa deebiin dhufe. Biyya Ameerikaa gaafa deemu Kaalifoorniyaatti giddugala fayyaa beekamaa tokkotu obboleessa keenya tokko wajjin deemnee qunnamne warra ispeeshaalistoota sammuu baqaqsanii yaaluuti. Jarri gara biyya keenya akka dhufanuu fi gahee guddaa taphanne yoo xiqqaate hospitaala yuunivarsiitii Jimmaatiif giddugala baqaqsanii yaaluu sammuu fi hospitaala Xiquur Ambassaa hospitaala Zodittiif walitti aansee gara doolaara Ameerikaa miiliyoona 1 oliin qodaan fayyaa akka dhufu goonee jira. Kana keessatti qodaa qofa osoo hin ta'in ogeessonni fayyaa biyya Ameerikaa jiran yeroo jalqabaatiif gara Afrikaa dhufanii kan hin beekne gara Jimmaa akka dhufan gara Finfinnee akka dhufan ta'anii immoo ogeessota keenya waliin keeziiwwan gurguddaa adda addaa akka hojjetan goonee jira. Sana tokko sanaafis ministeera fayyaa biratti Dr. Maqdasii biratti beekamtii guddaa anis tiimiin waliif hojjechuudhaafis argannee jira. So hojii bal'aa hojjennee jirra jechuudha. Hojiin kun waggaa dhufus hospitaala Zoodituutti akkasumas Xiquur Ambassaa Jimmaa fi hospitaala yuunivarsiitii Haramayaa achitti babal'isuudhaaf hojii bal'aa hojjetaa jirra. Inni lammaffaa diyaasporoota keenya walitti qindeessuun jara wajjin hojjechuudhaan hojiiwwan meeshaalee fayyaa akka gara Oromiyaa akka dhufan gara Jimmaa akka dhufan hojii adda addaa hojjetaa jira. Sana keessaa tokko hospitaala Sharangibeetiif, hospitaala Saqqaatiif, hospitaala Agaarotiif amma karaarraa tiimiin hojjetaa jiru jira. Yoo xiqqaate gara adda addaatiin meeshaan miliyoona Ameerikaa doolaara 3 ol akka dhufuuf hojii adda addaa hojjetaa jira. Kun fayyaa keessatti fayyaa hawaasa keenya tajaajiluu keessatti fayyaa hawaasa keenya qaqqabamsiisaa fi kwaalitii akka qabaatu gochuu keessatti gahee guddaa qabata. Kana keessatti hojjetaa jira. So kanaaf kan kana fakkaatan hojiiwwan adda addaa irra jira. So kana bal'ifnee adeemna yeroo adda addaa immoo diyaasporoota keenya waliin keessattuu giddugala baha giddugaleessaa kan jiran Saawudii dabalatee Kuwaatariin Kuweet jara wajjin hariiroo adda addaa uumnee yeroo adda addaa rakkina jaraalee adda addaa qaama adda addaatiif ni dhiyeessina. Jarris yeroo dhiyootti ji'a tokko duraachan ji'a lamaan duraachan ture. Achittis hojiiwwan nuti hojjetaa jiruuf beekamtiilee adda addaa nu kennanii jiru. Jarris carraadhuma kanaan galatooma jechuun barbaada. Ulfaadha. Mee Dooktar Nakaaftee turte atuu biyyoota yeroo kaluu dura akka biyya Ameerikaa deemtee fi biyyoota adda addaarra akka deemaa turte immoo quban qaba. Biyyoota adda addaa deemanii daawwii gochuun muuxannoo biyyoota biraa jiran as fiduu irratti maal fakkaatamee biyyi keenya biyya biraa waliin akkamitti ilaalte gama fayyaatiin ta'ee gama tajaajila hawaasaa irratti? Muuxannoo biyya adda addaa deemuu qaba. Fakkeenyaaf muuxannoo biyya Ameerikaa yoo ilaaluu dandeenya. Ameerikaan biyya guddaadha. Ameerikaa keessatti bu'uuraalee ikoonoomii, teekinooloojii arguudhaaf carraa argadheen jira. Keessattuu Siyaatilitti giddugalli bunni Itoophiyaatti gurguramu Starbucksiin qaamaan argee daawwachuudhaaf carraa argadheen jira. Kana qofatu hin ta'in Kaalifoorniyaa keessattuu kan Silicon Valley jedhan teekinooloojiin addunyaa guutuun kan irraa oomishamtu. Giddugalli Tiwiitarii, Feesbuukii, Aappilii, Teeslaa
kana hunda laawuudhaaf carraa argadhee jira. Kana gaafa arginu fakkeenyaaf GDP'n Silicon Valley qofti oomishu GDP Afrikaa yeroo 3 caalee dhaba. Silicon Valley jechuun yoo ilaalle amma magaalaa Shakkar kana keessa waan akka magaalaa Shakkar. Kanarra gaatee gaafa ilaaltu barnoota irratti invest gochuun dargaggoota irratti invest gochuun vocational training irratti invest gochuun bu'aa inni qabu agarsiisa jechuudha. So kan Ameerikaan si kaasee dhimma fayyaatiin wal argine wal qabatee dhimma fayyaa beekamaa tokkotu jira. Mayo Clinic jedhanii Mayo Clinic kun nugusoonni warra Arabaa achitti yaalamu Ameerikaatti yaalamu Rochester jira. Warri jirri Obaamaa dabalatee hooggantoonni Ameerikaa guddoon achitti yaalamu. Amiironni jira Dubaayii jira Saawudii jirri kaayila achitti yaalamu. Ka'umsa Mayo Clinic yoo argite nama dhuunfaadha. Nama dhuunfaatu hojjetee haakimii Dr. Mayo kan jedhamtu hojjetee hawaasaaf kenne. Isa booda mootummaan gargaaree Mayo Clinic sadarkaa addunyaatti turizimii fayyaatiin sadarkaa jalqabaa irra jira jechuudha. Mootummaan itti yaalaman. Mootummoonni addunyaatti yaalaman jechuudha. Sanallee deemee ilaaluudhaaf carraa argadhee jira. So kana gaafa ilaaltu biyyi kan misoomtu, biyyi kan guddattu, fayyaa haa ta'u, barnoota haa ta'u, qonnaa haa ta'u, teekinooloojii haa ta'u kan guddattu kontribiishinii yookaan deeggarsa mootummaa qofaan ta'u jechuudha. Deeggarsi namni dhuunfaan namni qaamni sammuun isaa badhaadhe qaamni sammuun isaa barate godhu biyya structurally geeddaruu danda'a jechuudha. Kanaaf guddina Ameerikaa yoo ilaalte guddina nama dhuunfaati jechuudha. Guddina mootummaarraa guddina nama dhuunfaati. Silicon Valley sila sii kaasee namooti dhuunfaa adda addaa mataa babbareedaa sammuu babbareedaa qabu walitti dhufanii GDP Afrikaa yeroo 3-4 caalu kan oomishan jechuudha. So kana gaafa ilaallu wanti irraa barachuu dandeenyu dargaggoota irratti invest gochuu, barnoota irratti invest gochuu, even fayyaa irratti invest gochuun bu'aan isaa yookaan riitarniin isaa guddaa akka ta'e kan agarsiisudha. So tokko kana baranne jechuudha. Dhimma baha giddu galeessaatiin fakkeenyaaf Saawudii yoo argine Saawudi Arabiyaa sirni fayyaa isaanii baay'ee ajaa'ibaadha. Akkuma siin jedhee akkuma sila siin kaasee qindeessa fayyaa ta'uudhaan gaafa achi dhaqu hospitaalota adda addaatii fi ministeera fayyaa jaraa waliin gaafa laayisansii baasuudha maal jennu hariiroo adda addaan qaba. Still hariiroo qabna. Hojiiwwan fayyaa bu'uuraalee misooma fayyaa irratti invest godhaa jiran baay'ee guddaadha. Baay'ee bal'aadha. Investmentiin jarri biyya ofii guddisuudhaatti deemaa jira baay'ee bal'aadha. Kun biyya keenya carraa guddaadha jechuudha. Tokkoffaan biyyi keenya kallattii adda addaatiin karaa seera qabeessaan namootii baratanii mootummaan namootiin baratan gara sana akka deemu hojii adda addaa akka hojjetan qubanan qaba. Namooti achitti erguudhaan inkamii reemitensi jeneris gochuun danda'ama. Lammaffaan jaruma laallee barachuu dandeenya jechuudha. Sirna fayyaa jira. Yeroo adda addaatis nan yaadadha ji'a 4-5 dura hospitaala Phaawulosiin turanii hospitaala Tukur Ambassaa turanii hakiimonni Saawudi Arabiyaa jechuudha. So jarallaan waa hedduu barachuu dandeenya. Kabiraa immoo gargaaramuu qofa osoo hin ta'in immoo akkuma sila nuti qoricha asii fuunee deemnee hojjaajota Somaalilaandii fi Somaaliyaa itti deeggarre. Nullee deeggaruudhaaf hakiimonni biyya keenya jiran potenshaala jaraa baay'ee guddaadha. So jaratti yoo sirriitti fayyadamne bu'uuraalee fayyaa keenya irratti bareechinee investimentiin amma jalqabame kun fayyaa irratti yoo bal'ate biyya keenya akka jara biyya gurguddate gochuudhaaf wanti duddubbatti nu harkisu hin jiraatu jechaadha. Inshallah waan gaariidha Dr. Abdussamad barsiisaadhas Yuunivarsiitii Jimmaatitti. Barsiisaan ammoo dhaloota barsiisaa warra isa duubaan dhufu barsiisaa bakka bu'aa isaa bakka bu'aa kee yookaan immoo doktora biraa oomishuu jirta jechuudhaatis. Mee dhaloonni kun waa barachuu irratti abdii akkamii qaba? Dhaloonni si duubaa dhufu doktorri si duubaa dhufu hagam takka oomishamaa jira? Dhaloonni duubaa dhufu barumsa irratti hamilee akkamii qaba barsiisaa yookaan doktor? Egaa yeroo nuti barannu yeroo nuti hin jedhu yeroo bal'aa miti. Jijjiiramni teekinooloojii waggaa 10 as biyya kana keessatti dhalate directly or kallattiidhaan ta'een alkallattiidhaan dhiibbaa adda addaa qaba. Akkuma faayidaalee adda addaa qabu dhiibbaa adda addaa qaba. Kanaafuu sana regulate gochuun barbaachisaadha jechuudha. Sana to'achuun gaafa teekinooloojiin tokko dhufu teekinooloojii kanarraa barnoota kootii faayidaa maalii irraa argadha? Dhiibbaa maalii immoo qaba jedhanii immoo sanarraa ilaalu jechuudha. Kanaaf inni guddaan zabanni kun zabana informationiiti. Zabana teekinooloojiiti. Zabana waa tokko kan biraarraa filachuudhaan si rakkisu. Yeroo kana keessatti tokkoof tokko kan kana keessaa fatanaa kana keessaa
qormaatilee hedduu kana keessaa bahuu hin dandeenyu gara qalbii keenyaatti deebi'uudha. Maalan barbaada? Nama akkamii ta'uu barbaada? Yoon haakima ta'uu barbaade haakima akkamii ta'uu barbaada? Yoon injiinara ta'uu barbaade injiinara akkamii ta'uu barbaada? Barsiisaa yoo ta'uu barbaade barsiisaa akkamii ta'uu barbaada? Daldalaa yoo ta'e immoo daldalaa akkamii ta'uu barbaada? Isa jedhu jalqabaa karaa yookaan paazii sana adda baafachuudha. Sana adda baafannaani dhiibbaaleen fi qormaatileen sila dhimma teekinooloojiitiin wal qabatanii dhufanu sana kontirool goota. Faayidaalee isarraa argachuu danda'u qabdu immoo irraa argattachaa. Dur amata 8-9 dura kitaaba akka salphaatti argachuu hin danda'amu. Kitaaba fayyaatiin wal qabate namooti hedduun biyya alaatiin nu ergu turan guddi guddaa argatanii. Amma harka keerra jira. Kanaafuu murteessaan si jechaadha. Horii kee irratti kan murteessitu Zuuganbargiin biti yookaan Eelan Maskiin biti harka keetti jechaadha. Bilbila harka keerra jiru. So sana waayizlii fayyadamuu gara qalbiitti deebi'uu yeroo ofii sirriitti maaneej gochuu gara fuulduraatti qormaatileen amma argaa jiran bal'ataa deemu malee hir'ataan deeman. So qormaata sanallee of qopheessaa deemu baay'ee murteessaadha jechaadha. Egaa Dooktor turtiin keenya bareedaa ture gara dhumaatti deemu jira sagantaan keenya gara xumuraatti deemu jira. Mee dhaamsi dhumaa hawaasaaf hawaasa bakka buutee paarlaamaa keessa taa'u jirtuuf ta'ee hawaasa gama fayyaatiin tajaajilu jirtu ta'ee hawaasa barattoota gaba barumsaatiin barsiisuu jirtu ta'ee hawaasa musliimaatiif warroota afaan kana dhagahanii fi dhaamsa dhumaa yoo qabaatte carrasii kennee sagantaa keenya xumuranna. Galatoomii hawaasni keenya yoo xiqqaate waan baratu jechuu qabu. Tokko barnoota lammaffaan teekinooloojiidha. Hawaasni hin baranne hawaasni teekinooloojiitti hin madaqne biyya kana keessatti iddoo qabaachaa deemuun isaa rakkoo ta'a jechaadha. Kanaaf hawaasni keenya ijoollee ofii barsiifachuudha. Teekinooloojii akka hidhatan gochuudha. Sana keessatti barnootaaf teekinooloojii sana keessatti immoo akhlaaqallee akka isaan baratan gochuudha. Namni adaba akka baratu, hangafas akka gabachu, quxisuus akka jaallatu, tartiiba tolgachaa deemuu qabatu. Kun akka hawaasaatti hojii guddaa hojjechuu qabna. Akka islaamaatti yoo ta'e islaamii biyya kanaa parsantii guddaadha. Garuu hojiiwwan irraa eegamu hojjetaa jiru. Biyya kana keessatti biyyi kun kan keenya ta'e biyya kana waliin qabna. Biyya waliin qabnu kana keessatti hawaasni musliimaa guddina biyya kana keessatti ga'een inni ba'ataa deemu baay'ee bal'achuu qaba. Ga'een keenya teekinooloojii keessatti mul'achuu qaba. Ga'een keenya barnoota keessatti, fayyaa keessatti, siyaasa keessatti, diinagdee keessatti. Yeroo hedduu musliimii Itoophiyaa diinagdee keessatti ga'ee guddaa qaba. Inni parsantii guddaa miti. Waan guddaa nutti fakkaatee malee. Diinagdee irratti hawaasni musliimaa jabaachuu qaba. Biyya ofii eeggachuu qaba. Biyya ofii jaallachuu qaba. Kallattii adda addaatiin immoo guddina irratti kallattii adda addaa misooma irratti hirmaatee hojii hojjechuu qaba. Qaama kan biraatiif illee fakkeenyummaa ta'uu qaba jechaadha. Mana barnoota ijaaruu keessatti, buufataalee xixiqqoo ijaaruu keessatti, barattoota barsiisuu keessatti qaamuma biyya kana keessa jiruufu fakkeenya ta'uu danda'u qaba jechaadha. Yoo biyya kana bareechinee hojjenne, yoo irratti wal gargaarree hojjenne biyya guddaa qabna, biyya misoomuu danda'u qabna. Baaleen arguu dandeessu dhiyeenya kana muummichi ministeeraa turan. Baalee keessatti afaan 68tiin quraanni rabbii, kitaabni rabbii, diiniin qaraa'esfamaa ture. Kana muummicha ministeeraa jedhaa ture jechaadha. Baalee qofa yoo argine biyya ittiin geeddaruu dandeenya jechaadha. Kanaafuu gara keessaatti gara ofiitti miillandee waa hunda qaama tokko kaa'utu hin ta'in gara ofiitti miillandee hojiiwwan nurraa eegamu hunda hojjennee biyya keenya biyya jaallatamtu, biyya guddatte, biyya walqixxummaan keessatti dagaage, biyya immoo quwwaa qabdu, biyya giddugala siyaasaa, giddugala dippiloomaasii, giddugala diinagdee akkasiin taatu hojii bal'aa hojjechuu qabna. Kan immoo hawaasni musliimaa waa guddaa ta'e gama kan irratti jabaachuu qabna kan jedhu ibsuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa. Egaa isinis Dooktor Ulfaadhaa galatoomaa waamicha keenya kabajanii nu kabajanii istuudiyoo keenyatti dhuftanii gaaffii deebii kan wajjin gochuu keessaniif maqaa kiyyaa fi maqaa hordoftoota kiyyaatiin illee hedduu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya turtiin Dooktor Abdussamad waliin goone barsiisaa akka ta'e abdii guddaa qaba. Waan hedduu akka irraa barattan abdii guddaa isinirraa qaba. Sagantaan Simboo keenya hafa waliin turtii gaarii isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi.